Mini Jawar Mahammad dhufeen wajji mari'achuu dide Mararaa Guddinaa dhufeen wajji mari'achuu dideen akkamitti isinirraa baati meenaayim marroo Dirribaa dhufeen wajji mari'achuu dide wobootu marii dide hay namni jecha kana bar woboon faana aangoo qooddanneeti biyya wajjin bulchine isiniin jechuu jirti bar kun namni faarsee buluma jee afaanii muuziqaa jechuma 2 3 4 irra kan caalle sigele Gitaara dha'ee faarsu sirbuu tureemi namni jecha kanaa obsuu dadhabe kursii namaa qooduu kamitti obsa mee kursii namaa qoodu kursii addaan qooddachuu aangoo qooddachuu akkamitti obsa asirra dhaabbadhaati gartee waan qaallichi kun tahe waan sirni kun tahe madaaluun nama dhibduu jechuudha tatanaan faallaa immoo tatanaan faallaadha warra abbaa gadaa rashan warri nama jeese heeratti hin dhiyaatu warra abbaa gadaa rashan immoo goota jeena leenca jaaniiti fuudhanii aangoo guddina kennaniif warra nama ukkaamsu teelee mootummaan to'attuuni dawwalanii maallaqa hangana baankii kanatti baankii mootummaan to'attuun sigale baankii daldala Itoophiyaa tan mootummaan to'attuun tan mootummaan itti gaafatamummaa qabduun maallaqa miskiinarraa guuranii intalaati mana barnootatti ergatte ukkaamsanii nama magaalatti haajaa deemu takka haakima dhaquu deemu ukkaamsaniiti miliyeenaan gana yoo nuu kennitan malee gad hin dhiifne haya miliyeenaan gana kunoo wali qabne harkanne isatti isinina baankii akkana akkaawuntii akkanarra nuu naqa sigale maali waliin jechuun jiran beeki telefoona mootummaan to'attu mootummaa wanni finjuu shaytaanni kun to'atu waliin jechuun jiranii beeki sigale bakka inni irraa akkan dhaabbatee kana juu yoo arkuu barbaadannee arkanii beeki sigale warri gartee kana daldala kana oofu warri nama jeesu warri mana namarra gubu warri nama gudeedu tokko heeratti hin dhiyaatu jechuudha kana ma'anaan ayatota kana maal garsiifti waan kana gartee shayxaantichi kun duuba jiraachuu yakka gurguddaa kana gartee shayxaantichi kun duuba jiraachuu sigale duuba jiraachuu argisiifti jechuudha namni keenya dammaqaa dhugaan isinii man qaallichi yakka gurguddaa nama isinii lakkaa'e nama jeesuu nama buqqisuu abbaa gadaa rashanuu manguddoo salphisuu sigale marii gartee sabaa sablammii iddutti gartee summii tufuu warri dheengadda finfinnee tattaa'ee Oromoo arrabsuu ture mee mootummaa Oromoo ifin jettu wanti tuni arra aangoon kennamtee fi Adaanechi wajji biyya bulchaan jedhani sigale ka isaan rakkisu gartee kanaa miti nama miskiina gartee ifiifuu waggaa 16 hidhame kabakka bulun qabne Faisal Abdurrahman jechuun sigale nama xiqqeenya irraa waraana bilisummaa Oromoo dabalame ka jijjiirama arra inni ittiin baacu kana jijjiirama arra marmeelonni farshoo kun gartee farshootiin quufanii gartee finfinnee keessaa akka gartee qotee bulaan oomisha galfatutti dhala amaaraa kana gartee hoteela galfatu kana qotee haalli mijjatee fi maallaqa hunda dalagatee dhala albeergoo kana gartee akka qotee bulaan oomishu jiru kana jijjiirama inni akkatti taphatu jiru kana ka gartee dungoo ta'ee baqee sigale gaafa nuti dammaqin nu dammeessee ati Oromoo dhajee gartee waboo wajjin xiyyitii dhaye sigale gaafa namni gartee faarsee bulu abadan faarseen bulu gaafiin Oromoo ta deebite hin jirtu Oromoon gartee bilisoomte hin jirtu because waan gaafate beeka warra maqabsaawota jee warra gandaalizimiif jala jaaree ijoollee gandummaa malee gandummaa biyyi deeggartu tana jalaa sheer gootu kana meelaala an qabsaawaan ture ammaarreen ture mee ati yoo qabsaawaa turte jaan gaafii tana dhiyeessaa mee ati yoo qabsaawaa turte gaafiin Oromoo maalii fi maal turte jaa gaafadhaame
Gaafii Oromoo tana hoggi inni si hime booda san keessaa mee gaafiin Oromoo tamtu deebi. Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'e. Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'e. Daangaa Oromiyaa kabajame. Oromootu aangome. Sigale. Oromoon aangomuun beeki namni afaan Oromoo dubbatu aangomuu miti beekatu. Sirni Oromoo fakkaatu aangomuudha. Sigale. Wanni namni keenya beekuu qabu namni afaan Oromoo dubbatu intaltee afaan Oromoo dubbatu takka gurbaan afaan Oromoo dubbatu aangoo qabachuu miti. Sirni Oromoo fakkaatu. Kan Oromoon hundi keessatti ifa arku. Oromoon kiristaanaa, waaqeffataa, muslimaa keessatti ifa arku. Sigale. Akkanuma durriyyee barandarraa guurtee ganda abaluutu wanna qabate jedhanii narra duulanii jaajan. Shawaa aangomse jedhanii narra duulanii bar. Maarree aangomse deemaa walgahirra taa'eeti bashaashaa dhaqaa mana warra keenyaa laalaa faltiin dhaabbataa jaabar qaallichi faltiin. Sigale. Nuti wahii gartee bashaashaa yoo warqii godhe bar Oromiyaa warqii ta'e nuti irra kaanne. Sigale. Shawaa yoo warqii ta'e bar lammiitiyya foonkiyyaa warqii ta'e bar. Arsiin Harargee Wallaggi Walloo yoo warqii ta'e bar qaama kiyyaa warqii ta'e. Sigale. Shawaan akkam keessa jirti? Gabbaatee galu jirti. Durriyyee gartee Shawaa keessa dhalatte walitti qabee. Durriyyee gartee Harargee keessa dhalatte, durriyyee Arsii keessa dhalatte, Wallagga keessa dhalatte, durriyyee gararraan guddan. Marmeelota farshoo walitti qabeeti. Sigale. Isinin aangoo qabsiise. Tanaaf na komatanii maarree aboo aangoo teessan isinirraa fudhachuu deemani. Warra aangoo barbaaduutu nurra duulaa jira. Eegaa aangoo barbaadan. Aangoo sabaan fayyadan barbaadan. Aangoo sabaan tajaajilan barbaadan. Sigale. So namicha akkatti Oromoo diigu jiru kanaatu yaada gartee yaada xiqqaa kana yaada faarsee bulaa jiru kana fudhachuu dadhabee Faisal fuudhee hidhaa galchee jechuudha. Warra gartee baankii Itoophiyaatiin akkumaan siyaasee kana si zarafu namni nama jeesu goota jaama. Yoo adda tana dhufee mataa adda si facaase goota jaama. Sigale. Goota jaama. Amma dubbii tana fakkaattu poolisticha tokkootu birrii 200 gubboo fudhate janiiti Finfinnee keessa. Mootummaan keenya kutannoodhaan gartee hattuuf araaraman qabu jaa. Ka miliyeenaan sossoosu. Ka gartee uummatarraa maallaqa qawwee isinii binna janii walii qaban hunda fuudhee manaan jaarrate. Hoteelaan Ameerika bitate. Kun ozoon aangoomee taa'uuti namicha qarshii 200 fudhate. Faarsee bulaan kun bar lubbuu fi wadalloota jaani. Waa takka yaada wanni tanaaf hin jaani. Faarsee bulaan kun jala taa'eeti poolisticha 200 jechuun bar siinii bunaa takka siin bittu bar. Kana fudhate Sigale. Mootummaan keenya hattuuf araaraman qabuu jaa. So waan akkanaati jechu. Waan sirna akkanaati jechu. Sirna kana gartee ati gana jijjiirama fidaa. Wallaahi Abiyyi aangorra jiru dhiisi. Abiyyi aangor lubbuun jiruuhu biyya san keessa jijjiiramni dhufuun ta'a. An dhugaan si gana da jijjiiramni dhufa. Gana Oromoo wal marihatti. Gana maarreen marihatti. Warri gartee Amaaraa fi Tigree fi Shaabiyaan marihatanii nu gaddeemu jiranii. Hay barbo Amaaraa fi Tigreen bar wanni mariyataniif hoogganoota isaanii wal dhagayaa bar. Warra aangoo qabuutu bar qooda walii kaayee taa'ee wajji haasaa bar. Kun ammoo Oromoon akka wajji haasoytu dhiisi. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoytutti dhiisa. Qaallichi sheeyxaanni kun Sigale. Qaallichi sheeyxaanni kun Oromoon sabni Oromoo hayyuun Oromoo beekaan Oromoo akka wajji haasa'u dhiisi. Sigale. Jaarsaa jaartiin akka wajji haasoytutti ni dhiisa. Ittiin dhiisu jechuudha. Warri olii ol ta'ee dhufe bara hayyoota isaanii karaa banee fi ol ta'u jira bara. Warra aangoo qabu warra naannoo bulchu pirezidaantota naannoo. Hooggantoota godinaa fi aanaa hooggantoota sadarkaan jiraniitu wal dhaga'ee bar tokko ta'u jira. Sigale. Beeyta
Tigree fi Amaaraa fi Shaabiyaa uummata guutuu walii yaa'ee wal ta'u jira si fakkaate. Aangawoota isaaniitu bar akka wal ta'aniif waliin dhiibu jira. Keenyoo adda nu dhiibu jira moo waliin nu dhiibu jira. Sheeyxaantichi osoo nama araara dubbatu fuudheedha. Nama gartee faarsee bulaa usteetuma summii hunda liqimsinii mee dhaabbadhu ifilaalijuu hunda fuudheedha. Nama haamariyan nuujuu hunda fuudheetti haanne ajjeesa. Battee urgee isaa barni mariyannaa. Mariyatanii biyya bulchan malee maraatanii biyyan bulchanii waan jeefi bar harki hudu duubatti hidhamee cafaqamee torchi tahamee ajjeefamee bar. Sigale. Mee haamariyan nu hajuu hunda fuudhee ajjeesaa jechuudha. So akkamiini mariyata namni? Mee akkamiin mariyata? Yoo warri aangoo qabu karaa siin banne. Yoo walgahii takka godhachuu hin dandeenye. Gale. Mee akkamiin marihatta? Hin jiru jechuudha. Sheeyxaanaa wajji mariyatanii biyya jaaramte hin garre. Bultii jaaramtee hin garre. Saba jaarame hin garre. Kun namichi sheeyxaanaa jechuudha. Sigale. Saniifuu nama jecha gartee kana obsuu dadhabeetu waan biroo obsee aangoo faanuu qooda jettanii warri achi tetteessanii waa eeguu jirtan. Filmaata kana amma tokko fi durochiisuu deema. Filmaatuma kana akka dhaqetti haadhaqu akka warra viidiyoo tiyyatana keessaa muradhaa ol kaadha. Warra arra isa faarsu jiru kana filmaannummaan kun achi gahu. Akka inni godhuu taa'u filmaata kana booda. Ani beek waan kana sirrittiin keessa beeka. Paartii tiyyaa beeka. Waan inni itti laffee waan inni gatii itti kafale siga. Warra arrachi tattaa'ee Finfinnee keessaa baqbaq juu kana caalaa anaa gatii itti kafale. Yoon arrabsees yoon faarsees narrallee fakkaata. Sigale. Warra magartee akka garaasi gubu akkuma inni godhuu taa'u. Akkuma inni godhuu taa'u naa eege. Guyyaan isaanii dhumachaa jira sigale. Akkuma inni godhuu taa'u. Saniifuu uummanni keenya marihatanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan. Kun namichi nama waadaa guutuu miti. Qaroon keessaa deemaa jira. Namni sagalee sii ta'uu hundiif jibbaa jira. Uummanni keenya dammaqa. Sigale. Arra Feesali nama Feesal Abdurrahman artisti Feesal Abdurrahmaniif nama meeqaa sagalee ta'uu jira meenaa. Namuma waa qabu. Namuma gartee asirraa gartee hooyii qabu qofaaf sagalee taatanii. Arra osoo ka'ee takka namni hidhame kun raayyaa faa taate maarree taate warra birrii harkaa qabu taate. Qiyaamaan manzuumaan isaaniitu asirra taa'u nu dhiifti. Namni namummaan madaalama. Rabbi biratti namni imaana isaatiin madaalama. Kalellee isinii barreesseetiin jira. Oromoo biratti sabboonummaa isaatiin madaalama. Warra ati goota kiyya jettee rarattee ni deemtu kana caalaa Feesal namni ga'u hin jiru. Feesal Abdurrahman nama ama 16 osoon joollee waboo dabalamee